suuraa kana beekta. Obboleettiin keenya nama kana himatte dhiyaadhu. Obboleessa keenya jirtaa yoo jiraatte dhiyaadhatis. Kiyyaatti ijoolleen. Obboleettiin keenya nama kana himatte jaa barreeffadhu. Obboleettiin keenya nama kana maallaqaan himattee jirtu jaa barreeffadhu. Eda dhiyaateera situ hin dhiyaanne malee. Obboleettii keenya. Obboleettii keenya. Amina maaliif kijibaan barreessita kijibuun dhorgaadha. Kijibuun dhorgaadha Amina kana booddee jaa barreessita naan bilooki godhamta. Isiniif dubbatama. Isiniif dubbatama. Isiniif dubbatama isiniifis. Obsaa. Warra dubbatamee maallaqni yoon fudhamne maal fayyada ol galuun keessan. Maallaqa fuuna akka kunoo maallaqa dhiyaatee jiraam. Diraama 4,000 diraama 6,000 diraama meeqa dhiyaatee jira. Warri fudhatan dhiyaatanii jiru. Yoo jaraan deebisiisin jettanii bakka calumeen. Bona. Ni dhagama mube. Banjira bona. Wayye. Nada buni tur. Injirta mube injirta. Sagalee koo akkasii dhagama. Kuma dhibba lama keessa. Sagalee ni dhagama. Ayye amani Saudi Arabia ya Rabbi godhiga. Lafaan si bita jia akawan tes kononin kabu ilman sadin dale nama tokko kan nadir mato hin kabu obboleessan kabu ayon tiya nama gutti ada armara yetin wallahi riyanti jalle na to fatte verama faturate nyonni bocho finjirtu nantiani mubarak isa biyasi fituti antiana antiani araba kanatin boya wallahi boya surat jalle wal jalan dia bujiran ayon tiya nama gutti ada Berrimek. Karshi kuma dibbasati. Ayye, karshi kuma dibbasati. Jajin si pita nanti. Kuna kawan tes ning kabu suras ning kabu. Raga setting kabu. Karena rerki. Lakkoofsa isaa qabda? Lakkoo isa barra duwwaa shan jee kata beddu kiyya. Lakkoofsa ishi duwwaa shan. Ayyee duwwaa shan. Ayes sagal takka. Sagal takka. Lama. Takka saddeet. Afur torba. Shamarran biyya Arabaa karaan jarritti nyaataman hedduudha. Yaa balaa isa ilmaaniin qabu wallahi biyya Arabaa tanaa kunoo mana kana gabbeen beeku booya malee booya dhomeetiin mubaarak innaa geessaa jee. Mubarak isa jira maal si godhuuti anti ajanii arraa akkuma kijaasi dubbise inni kee wallahi ubriin dheeraadhu duniyaa akiraa ati ubriin dheeraadhu si arrabsanii nuti duniyaa akiraa siif kadhannee jirra. Bilbila isaa suuraa isaa faaturaa waa hundayyuu asiin argama. Saamamurra jirti uummata keenya. Waan nama boccisu. I am sorry. Namni kun obboleessa keenya yoo dhufte jiraatte kottuu himattuun isaa yoo dhufte jiraatte sadii barreessadhu. My elephant very Mubarak musammoo jidduudhaan yaada kenne nagaa namni incattiin itti ergadhu jettee dhuftuuti qoosii yaada kennachuu barbaadeeti mube. Hishi qoye dara dhiifamaa wajjin Emrishaako gidduudhaan nu jalaa bada. Kiyya maalirra geesse? Kiyya. Okay, dhufe kino Mubarak. Okay, mucatti ol deebisee Mubarak eshi. Ilaa waa maali kiyyaa koo? Yoo gaafachuu ta'e wanti gaafatamtu jiru abbaan dhimmaa dhufee gaafatu. Yoo kafaluu ta'e akkaawuntii siifan kenna. Maal kiyya rabbii jedhiiti. Eshi ila Mubarak ko ila kana beeyta amma mucaan haasa'aa ture beeyteen. Mucichi abbaa dhimmichaatiin jechuudha. Isheen birrii irraa qabdu kanaani. Dubbiin akka amma isheen jettu miti waggaa 4 illee miti waggaa 6 jedhe. Uma 3 biyyarraa dhufanii. Egalee nama 3tu biyyarraa dhufanii nama 3 san keessaa namni 2 birrii hin kafallee. Ijoollee kan ammoo isaan airportiidhaan jalaa miliqsuuf yaalanii turanii. Garuu ijoollee kan ammoo anachi fuudhee dalagaa galchee. Ishi akka gootu nu dhiyeessi inna jedhu dhufe. Inna jedhu nu dhiyeessi. Ana akkanan jedhaan nu dhiyeessi isa. Al tokko sitti maqoo kam. Kanatu ta'e ergasii immoo Nuraddiin baabaa kafaluuf deema jettanii jala keenya.
Nuraddiin baabaa kafaluu fi deema jettanii mucaan dhukkufattuudha. Adaraa ammas adaraan sin kadha. Kiyya adaraa kee nu dhiyeessi namaa kana. Ila akkana Mubaarak ila akkana. Laa hin bareedu amma Social media irratti dubbatu. akkaawuntii si gaafate tokko. Atis Nuraddiin baabaa wajjin haasofneerra hin fudhannuu jenne. Amma immoo maaltu duubatti sin deebisee waan Ammallee bara. Mubaarak bara ammallee hin kafalluu miti bara. Dubbichi siigalee haga wal lolanii wal tumanii haga biyya gahu haga maatii gahu gahu. Yoona mucaanii akkaawuntii gaafatamteetti. Baabaa akkaawuntii kee kennisiif kafallasii arginee haqa jedhaniiru. Tokko innis karaa Nuraddiin eedattiin dubbanneerraa jedhee. Annan ardi jira kalee galgala Mubaarak dhiisi achi jira kalee galgala. Mana Nuraddiin keessatti maal dubbataa bultan kalee galgala. Ila kiyyaachifaa turtanii miti. Mana Nuraddiin keessatti maal hojjetaa turtan maal dubbataa turtan. Namni as keessaa waa argatu tokko hin jiru. Dhimmi kun dhimma garteetiin miskiina muciyyoo amma tokko. Ila bara Mubaarak akkasiin baanoo Laa mirga siiti malee mirga keessanii miti. kana karaa keessaatiin dubbannee Biyya mirga keessanii miti mirga siiti malee. Mirga isiiti malee mirga keessanii miti dhiifamaa wajjin. Obboleettii kiyya keessaan si dubbatamuun barbaaddaa? Siifa dubbatanu keessaa baanuu dubbadhu yuusa. Deebii gabaabaa. Mubarak osoo keessa baay'isan ta'in namni kunillee namoomaaf isin gaafatee hin fuunaa waadaa yoo seenani. Yoo dhabne isinit deebisnaa woo waadaa seenan hin bu'a. Lakkii. Yoo dhabne isinit deebisnaa woo jedhanii waadaa seenan hin bu'a. Dhaggeeffadhu. Erga namoomaa gaafachuu isaa barte ati nama kanaan haasa'i yoo wal amansiiftan yoo dhatte argattes yoo dhatte dhabdes lamuu deebiin hin jiru asitti. Mubaarak ila. An dubbataa jira bari an waa ila. Amma lama keessaa tokko ati keessaan siifa fixu kiyyaan moo asitti siifa dhumu lama keessaa tokko filadhu. Asumarra naa haafit ummaa kasumaa ofii sodaatiin rabbiin sodaatu dhabaa naa haafit asumarra dhabullee naa haa eebbisu bakka. Nama kana nu deessuu dandeessa moo hin dandeessu? Ila na dhagaye ka Mubaarak al tokko laal. Mudattiin gadi buusnee siigalee karaa keessaatiin dubbannee jarallee walii galchinee walii araarsanii birrii isii kanallee haqa isii dhugaa jiru irraa fuunee yoo dadhabe immoo sitti deebisnaati maaliif yeroo nuun kennine. Ummata keenya wal bira fidee bar waliin dubbachiisee haqa isaanii dhugaa baasuu danda'a bar Mubaarak ko bar nama baay'eetu jira bar. Wanni wal bira na fiddu iyyuu hin jiru kiyya. Si amana an wanta inni dubbatu kan hundaa keessaa hin qabu fide nama anaa mari'atee wanni fide hin jiru wanni an keessa gaarii hin jiru. Kana kenna mucattiillee ka fidellee anaa miti namni fide ambirikee hatta namni isaa waliin dhufee na kenne suuraa si amma si erga Mubaarak namni isaa waliin dhufee narraa fuudhallee hin jira. Mee inni hawaa qatu akka manni jedhu kanatti. Ijoollee birrii kenni jettee. Namni biraallee hin jiru. Abadan bakka inni takkitti hin jenne an harka rabbii jira hin jiraa fi hin du'aa kiyyaan beeku. Bakka inni takkitti hin jenne gaafadhu. Okay, obboleettii kee ishiinullee obboleettii qabna ishee ati dubbii nutti as kennadhuuti karaa keessaatiin nuti galee. Namni. Booda dandeenye sii xumurraati. Booda dhabne immoo Mubaarak man si deebisnaati ati. Laa hin fuudhan deemee gaafadhu Mubaarakin gaafadha anaa miti Mubaarakin gaafadha. Mubee waa godhi. Mee jira keenya. Mubee waa godhi. Mee waa godhi. Mubaarak illee nama. Dubbii achi bahee keenyatti deebi'u. Wayii jedhe mubee ko. Wayii jedhe. Erga namni nama gaafate garteetiin gamanaafillee nuti nagaa barbaanna gamaafillee nagaa barbaanna yeroo ittiin dheeressini garteetiin waa miilaan deemaan jiran yoo taate silkiidha yookaan makiina maan bira deemanii dhaqan biyya san keessaan dhaqini hadharraa haga galgalaatti xumuruu hin danda'aniiti mee galgalumaa nutti haa deebi'anii itti kenni suuraa jara akkana qabiiti waan irra gayaniin galgala mana kana nutti haa deemu kunoo inni illee kama suuraan isaa as jiru kana isiillee yoo taate tanuma nutilleen asuma jirra itti kenni mee haga galgalaatti waan wajjaan baasan baasanii nutti haa deemu itti kenni waan irra gaye nutti haa deemu. Bakka boona lama dubbiin jiru kana ifin kana miti. Kiyya kana nama tasgabbaadha amma hadda argite jechuudha kaleessa edas dhufe waa tokko sirriitti himuu barbaadan innis maali ummanni noo asumarratti dhufuufi qabaa jedhamaa jira tokkoffaa namni kun hin dhiyaanne yoo keessaan dubbatamuu taate an akka gootitti namni sun dhufee maaliif asirratti hin dubbanne oggaa afurii miti oggaa ja'a jechuun sheemiidha hangara kootiin dhimma kana anla akka nama tokkotti akka nama parsantii 25 murteessuu danda'utti jara boonaa waliin walqixan qabaanis mirga parsantii 25 dubbata asaafa boonaa ammaa faallaan dhaabadha jechuudha maaliifan namni sun maaliif hin dhiyaanne tokko maaliif si ergata lama dhufeen dhiyaatu yoo ta'e
maallaqa si hadhabdu bakka buufnaaf yoo sinnaa kafalaa jette namni sun dhiyaachuu qaba amma dhiyaatee asirratti dubbatama miidiyaa irratti maqaan isaa baate barbaaddu kunoo ilaalla ilaali waan si agarsiisa dhiifama naa godhe ilaali ilaa ofii jettu kottu jedhiin ilaa kun maa inni feesbuukiidha amma irra galee nasii isiniin haasaa irra galee maal jedha asirratti ilaa dubbisi atis keessa jirta maal jedha mul'ata qoe mul'atu maal jedha baga gammaddanii warri shamarranii manni murtaa mirga dubartootaa mana obboleessa keenyaa maaliif hin baafanne dhufe inni ilaala amma ka jedhaa jiru ani nama biyya kana keessatti baay'ee ta'e mee beekte beekulee kanaa beeku. Obboleessa kiyyaa ani jecha biraan naga'u qabdi hin kennina dhumateera. Hin qabdu hin qabdu. Kanaayyuu anillee biraa qabaa jedhaa jira bara anillee biraa qabaa ijoollee biyyarraa fiduu jira. Isiin eenyuun caalti hin gaafatamtiif kaasiinis naaf hidhi. Kanaafuu karaa keessaatiin gaafannee fi walii Yoo maallaqa si biraa qabaatte qabdi jalaa galchaa fi jarana yoo hin qabaanne immoo dhufee afalmatu. Kiyya annam tokko fideen jiru asirratti na haa salphisu nama inni birri waliin fuudha dirasi si erga keessa na dubbis kiyya hoo ajamti isa gaafattaa bilbiltee isa dhiisii meeqan isa ijoolleen sun naan dura dhuftee moo kan birri kenne dhuftee hin gaafattaa. Obboleetti kiyya maaliif mi'uutii irraa kaataati qabaqaatti kennitee qursii nyaanne asii kana fal wallaahi. Nuti qaba. Abbaa tokkooti wanti gartee maqoon hin jiru dhugaa jirtu kun kana sirraa qaba kana sirraa qaba naa kaffali yoo jedhe homaa takka rakkoon hin jiru yoo isiinuu dhabde irraa kaffali yoo mucaanuu dhabe irraa kaffali mucaa sana dhiyeessi hiriyaa keetiin mi'a gas keessa teette kanas keessan teettu daqiiqaa 20 yookiin 10 caala waan fudhatuudhaatti miti maarree kun jara keenya dhabe yeroo naa kenna maarree haqatti isiitiyyuu miti tiyyatu irra jira ta isiitiyyuu gartee yoo isin itti kijibde salphinnaan asirraa gadi buunee kabajaadhaan isa galchina kanaafuu fidii obboleessa keessan. Maa isa fiduu maaltu sin dhoogge yoo inni silkii dhabe bira deemi isaafuu itti ajirtaa miti silkii kee itti fidi dhaqi silkii bira kanuma dubbiin jiru. Maallaqa irraa qabne jettani mucaa dhukkubfattuu ofiifuu fayyaan kan rabbiiti birrii biraa qabdu irraa qabna jettan faallaa nuu fiduu dandeessaa obboleessa. Nama fiddee nama na fichisiistee jedhe laal nama na fichisiiste birrii nama sanii. Innis obboleessa keenya isiinis obboleettii keenya ni dubbanna nuu fidi bakka. Bira dhaqi yoo miidiyaan qabaanne wallaahi rabbii kottan kadha suuqii qabaate tiktookiin adhabu immoo bira dhaqi nuu kottu ummanni ajjala jiru immoo si qofaa miti kan inni murteessu ummanni gaafa natti muslimaata jedhamtu takalee walii galanii walii galu miidiyaa kanarratti gas irratti haadhaitu ani tiktookiin fayyadamuu jedhe sheetichaan tiktookiin qabullee ayyee saadiyyaa torba barreeffadhu namni biraan barreeffatinaa please hadha maallaqa deebisiisaa jirra himannaan booddeetti fufnaati please dubartoonni saadiyyaa torba barreeffadhu TV kun TV ulfinaa akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u mubee jirtu nagaa alhamdulillah akkam baga jiraattan yaada keessan baay'ee hordofaa ture ammallee hordofaa jira eeyyee mee nama maallaqa ijoollee biyya arabaa keessa shiltibeetii miiccitee biyyatti naa galchi adaraa obboleessa kiyya ilma oromooti afaan oromoo dubbata jetteetti kennatte amata 3 amata 4 boossu kunoo dhukkufattee dhukkuba siree irratti haftee jirti kan sukkaara qabamtee jirti yoo nama kanaan maallaqa sii fidii kenni jennee suuraa maxxansine wanjalaa akka amantii keessanitti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee eebbifama. Hordoftoota baay'eetu jira nama 800,000 jira. Namni of jijjiiruudhaaf yookiin maatii jijjiiruuf gatii guddaa kaffaledha kan biyya ormaa dhaqu sun beekamaadha. Macaafni qulqulluun hin eeyyamu jechuudha. Dafqa namaa nyaachuun gaarii miti hin barbaachisu. Akkuma duudhaa Oromoottis immoo waama jiru miti. Yaadani jedhu utuu jaalalaan dafqa obboleettii kanaa yoo deebi'eef yoo immoo dhabameellee jedhee uummanni kun murteessee wanti jiru walitti buufameelleetu deebi'eef gaariidha malee dhabuun qabduudha yaadi koo. Amantiinis kanuma miti. Amantiinis kanuma miti. Dafqi namaa nyaatamu kan jedhamu hin jiru mubee.
kan Islaamarras mo abbaa amantii waliin taane sagan baradheeraan isinitti hima kan Islaamarras wanni rabbiin keenya dhowwe keessaa wanni ni dhiifaman godhu jedhe keessaa bari waa hunda dhiifama sidiin godha jedhe dafqa namaa dhiifama sidiin godhu waan jedhe kaaya keessaa haqqii namaa jedhe haqqii namaa nyaattee natti hin dhufin jedha amantiin keenyas keessanis dafqa namaa nyaadhaa kan jedhu amantii keenya keessa hin jiru jettaniittu dhumate gaafattu matsaafa kan biraa qabdamu quraana kan biraa qabdaati kunoo kan warra amantii protestaantii natti fakkaata kunooti warra amantii dhufanii iman sheeknis sila dhufe hime ishii matsaafa keessan fudhaa kottaatiin immoo hattoonni haqa namaa nyaadhaa ka jedhu kanaaf koppilink sheer godhaa ulfaadhuu obboleessa keenya TV ulfinaa Ole mube baay'ee ni sin jaaladhaa ummataas jala jirtan illee waaqayyo sana eebbisu. Ulfaadhaa waa tokko isinitti madhaa dhiifamaa wajjiniin akka abbaa amantii tokkootti isin kabaja guddaan isinii qaba amantii keessaniifis kabajan qaba adaraa keessan ela yeroo sagantaan gargaarsaa jiru bakka gargaarsi jirutti adaraa keessan nu argama namni gargaaramu saba keenya nama keenya waan kanaan xiqqoo isin komadheen ture isin narrabsine isin xiqqeessine isin komadheera komii obboleessummaa jechuudha adaraa keessan isin kabajna abbootii amantii kamiinu ni kabajna amantii walqixaa bakka gargaarsi jirutti nu argama fakkeenyaaf yoo rabbi jedhe gaafa 28 artisti dinqiisaa kan dhukkubfatu biyya keessa jiru sagantaa kanaan dura otoo gargaarsarra jiru sagantaa qabeefiin ture akka carraa ta'ee an gargaarsa xiqqoo addaan kuteen ture gargaarsi isaa gaafa 28 godhama waan ta'eef please irratti nu argama ishi nama dhukkubfatee jiru jira isin godheera yoo argitan mana kanatti waaqasiin kadha naafi ulfaadhaa galatooma daddaani Okay, fue alto, sorry, Mubarak, alto cuando. Oh. Maal dubbatta obboleessu achi asootti adaraa rabbi kiyya adaraa rabbi obboleettii qabda haadha qabda intala dubartii argachuuf teessa didee viidiyoo hojjedheen gadhiisaa hundi keessan iyyuu koppiliink sheer godha feesbuukii irra bakka hundaan baxabbata ijoollee warra Dubaay jiran namoota tokko tokko nu gargaarantu jiru suuqii qaba jedhanii namni kuni akkamitti mucaan kun suuqii isaatti qunnamuu dandeessi ka jedhu waa hunda keessaan irratti hojjedheen sinitti dhufa viidiyoo isaa amman hojjedha asumarra taa'ee nuti qabadhee hojjedhee gadhiisaa dhageessaniittu intala dubartiiti haadha qabna obboleettii qabna keessaa wanti jedhamu ilaa dhaggeeffadha keessaan hin diduwan keessaan isa jedhu hin didu kabajan qabaan maanguddoon eessattuu kabaja qaba aadaa oromootiinis maaliinis maanguddoota keenya Dubaayin keessa namni jiran hawaalaa hojjetanu namni maallaqa shamarranii nyaatiin parsantii 5 dhibba keessa ammuma maanguddummaa dhaqa utuunatti hin dhufin hattuchi maanguddummaa amma sina ergatu erga footoon isaa ba'e erga mana murteetti dhiyaate maanguddummaan jedhamu hin jiru amma warri maallaqa shamarranii nyaatan amma maanguddummaa ergadhaa achitti utuu footoon keessan hin ba'in erga footoon ba'e asirratti dhuma kana booddee maanguddummaa wayinatti nufina keessaan hin kennu dubbi utuma siin keessaan jette gadi buuseen ari'a malee hin jiru wanta kana keessaan amata 4 jette siin inni immoo haqqiin afaan qabnaa fuunyaan hin baat amata 6 jedhe amma amata 6 jechuun isaa sun kabaja isaaf kennasee oggaa 6 guutuu maallaqa sii nyaate suuqii banate dirhaama 4,000 jechuun birrii Itoophiyaa 100 oli 120 oli kanaaf keessaa wanti jedhamu hin jiru. Sadii siin kadhatamee ka'e viidiyoo nu dhufumaara waan ta'eef viidiyoo duwwiitii gootanii Mubaarak gadhiifnaan gadhiiftan yoo birrii sana kaffalee viidiyoo sana kaasina. Maaliif ajjala taanii dhaggeeffataarani hundi jaraayyuu namni tiktok hin qabne hin jiru warri. Warri kuni dhaggeeffadhaa warri kuni Dubaay keessatti qandanyaa dhaggeeffadhaa. Qandanyaa jedhamu obboleettii geessettaa. Amaleeku raabuu kun obsee mana ijoollee bira gahe ka ijoolleetiin daseensisaa narraallee faata. Maal jedha akka tiktokiin ati ittiin seentu akka gootu lakkoofsa